warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbata dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa macaafa qulqulluu dhuga ba'iinsa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Ananama araba ginge esana wamte akamuseda anana deba idojike wana padafte famalanjeda atogoftada ginges kanekto bekas walalas kitet kanekdu jamadab nafaf akeka kabda jirenya namaf wangariyada jamadab nafaf akeka kabda jirenya namaaf wangariyada. Faarfannaa kabaa fidoonuu faarfate kanaan sagantaa keenya eegalleerraa dhuga ba'iinsaa kabaa kutaa lammaffaasaa har'a sagantaa keenya keessatti dhageessuu attam jirtuu kabajamoof jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo isiniif baay'eetu sagantaa keenya har'aa qabannee kunoo dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aa keessatti gaaffiif deebii faarfataa kabaa waliin goone qofa miti barsiisa sagalee Waaqayyoos qabna. Waaqa banamaa jedha mata dureen barumsa har'aa. Barumsa har'aa kan nuuf fidu hojjetaa Wangeelaa Galatii Haayiluuti. Waaqni banamaan maali? Waaqayyo eenyu fa'iif ulaa Waaqaa bana? Deebii kanaa barumsa sagalee Waaqayyoo har'aa keessatti argattu. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kanan isin affeeru qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. Jala
Tole har'a kan walii wajjiniin ilaallu Hisqeel boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma sadiitti kan jiru ta'a. Nan dubbisaa sagalicha akkas jedha. Waggaa 30ffaatti ji'a 4ffaatti ji'icha keessaa guyyaa 5ffaatti laga Keebaar bukkee warra booji'aman gidduu otuun jiru bantiin Waaqaa baname ani Hisqeel mul'ata Waaqayyoo nan arge. Ji'icha keessaa guyyaa 5ffaatti kana jechuun Yoo'aakiin mootichi erga booji'ame waggaa 5ffaa isaatti dubbiin Waaqayyoo laga Keebaar bukkeetti biyya Baabiloonitti gara koo gara Hisqeel lubicha ilma Buuz hin dhufe. Achitti harki Waaqayyoo anarra ture. Mata dureen asitti walii wajjiniin ilaallu Waaqa banamaa kan jedhu ta'a. Waaqa banamaatu barbaachisa nama amanaa tokkoof. Milkaa'ummaan amanaa tokko Waaqa banamaadha. Waaqa banamaa jalatti kallattii hundumaan namni milkaa'uu danda'a jechuudha. Waaqa namni banuu hin danda'u. Waaqa kan banuu danda'u isa Waaqaaf lafa uume Waaqayyoodha. Kutaan amma dubbisee Hisqeel biyya boojuutti sagalee inni dubbatu ture. Raajii Waaqayyo biraa fudhate isa walii wajjin otuun ilaalin as jalatti mata duree lama kaasnee ilaalla. Mata duree inni jalqabaa Waaqayyo eenyuuf Waaqa banaa kan jedhu ta'a. Waaqayyo eenyuuf Waaqa bana? Biyya lafaa kana irratti namoonni mana isaanii namoota bananiif qabu yookaan nama beekamaa tokko barumsaan nama beekamaa ta'e haboodhaan nama beekamaa ta'e yookaan horiidhaan yookaan bifaan biyya lafaa irratti waan ittiin beekamu nama qabu tokkoof namni mana isaa bana yookaan fira isaatiif bana. Waaqayyo immoo eenyuuf Waaqa bana? Waaqayyo akka namni ilaalee banutti banamoo ulaagaa biraa qaba? Waaqayyo gaafa Waaqa banu ulaagaa akkasii jedhe lafa hin kaa'u. Waaqayyo namoota akka bifa isaatti uumaman hundumaaf walqixxeetti ilaalcha gaarii waan qabuuf Waaqa bana. Eenyuuf Waaqa bana gaa? Tokko Waaqayyo isa gatameef Waaqa bana. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 14 amma 21tti yeroo dubbifnu seenaa Ishmaa'eel argina. Ishmaa'eel nama abbaa qabuudha. Abbaan isaa Abrahaam. Nama haadha qabuudhas. Gaaf tokko garuu namni kun firarraa, abbaarraa, haadharraa adda ba'ee otuun iddoo tokkotti gatamu argina. Sagaleen Waaqayyoo kutaan amma isiniif kenne keessatti akkas jedha. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee bishaan fuudhee kenneefi buddeena kenneefi mucicha fuudhee gatiitti isheerra kaa'ee gara lafa onaa Bersaabaatti geggeessee biraa deebi'ee jedha. Abbaa isaatu abbaa fooniitu jechuudha. Geggeessee biraa deebi'e. Namni geggeessee nama biraa deebi'uu danda'a jechuudha. Waaqayyoo kan isa biratti hafe haadha isaati. Haati isaa Aggaar mucicha fudhattee lafa onaa Bersaabaa keessa hinjoorte jedha. Hinjawwarte jedha sagaleen Waaqayyoo. Isheenis gaafa aduun itti cimu, gaafa ho'i itti cimu, gaafa waan qaban fixan, gaafa nyaata fixan, gaafa bishaan fixan mucichi hin gaggabe du'atti dhiyaate. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Isheen muka tokko jalatti gattee amma darbannaa eeboo tokko irraa fagaattee teessee boossi turte jedha. In boossi garuu mucicha gatteetti. Nama gatame tokkoof Waaqayyo otuun ka'uu argina. Waaqayyo abbaan gateera mucaa kana, haati gatteetti mucaa kana. Waaqayyo attam godha? Waaqayyo raawwatee nama hin gatu. Mucaa gatame kanaaf Waaqayyo otuun ka'uu argina. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Waaqayyos Waaqarraa sagalee isaa dhageessise karaa ergamaa isaatii jedha. Waaqayyo akkas jedhe. Yaa Aggaar maaliif boossaa jedhe. Aggaariin iyya kee dhaga'eera miti. Iyya mucichaa dhaga'eera ittiin jedhe Waaqayyo. Iyyi mucichaa dhaga'ameera. Mee mucicha dhaqii harka keerra kaa'i ol kaasii ittiin jedhe. Sana booda sagalee Waaqayyootti aanee kan dhufe burqaa haaraadha. Iddoo yaadamnetti lafa yaadamnetti Waaqayyo burqaa haaraa fide. Waaqayyo nama gatame tokkoof burqaa haaraa qabaa jechuudha. Burqaa haaraa jireenya namaa du'arraa kaasu,
jireenya namaa gatamuu keessaa baasu qaba. Isheenis hidhattee bishaanicha fuutee qalqallichatti guuttee fiddee mucichaaf laatte jedha. Iyyi mucichaa isa qofaa kaasetuun ta'in ija Aggaariyyuu hin bane lafa onaa keessatti. Waaqayyo iyya isa gatamee hin dhaga'a. Iyya warra gatamanii hin dhaga'a. Waaqayyo waaqa iyya namaa dhaga'uudha. Waaqayyo mucaa gatame kana utuunni seenaa isaa jijjiiruu argina. Kutaan isinii kenne keessatti gaafa dubbiftan akkas jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyos mucicha hin guddisee jedha. Haala guddachuu hin danda'amne keessatti, bakka guddachuun hin danda'amne lafa onaa keessatti Waaqayyo mucicha guddise. Guddachuu qofaa utuu hin ta'in Waaqayyo nama beekamaa isa godhe. Waaqayyo xiyya darbachuudhaan nama beekamu isa godhe. Innis hin fuudhee biyya Gibxii hin fuudhee xiyya darbachuuttis nama beekamaa ta'e jedha. Waaqayyo nama gatame tokko fuudhee nama beekamaa gochuu danda'a. Kun akkamittiin ta'a? Waaqayyo sagantaa ofii isaatiin godha. Qabxiin lammaffaan kan waliin ilaallu Waaqayyo eenyuuf banaa waaqa kan jedhu lammaffaa irratti Waaqayyo isa ari'atamuuf waaqa bana. Eenyutu ari'atamaa jira? Eenyuun ari'e gaafa jennu seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 amma 15tti gaafa dubbifnu in arganna. Yaaqoobtu ari'atama. Eenyuun ari'atama? Obboleessa isaatiin Esaawudhaan ari'atama. Innis namni manaa ba'ee hin beekne manaa ba'ee lafa onaa Birsaabaa keessa qajeele. Utuunni adeemaa jiru biiftuutu jalaa lixee itti dukkanaa'e garatti adeemu wallaale. Mucaan manaa ba'ee hin beekne mucaan ciqilee haadha isaatii boraafatee rafaa ture. Har'a lafa onaa keessatti dhagaa boraafatee rafuu jalqabe. Abdiinsaa hundinuu hincite waan godhu wallaale fageessee arguu dadhabe guyyaatu isa gane itti dukkanaa'e. Namatti dukkanaa'e kanaaf Waaqayyo waaqarraa utuunni waaqa banuu argina. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Waaqayyos bantii waaqaa keessaa utuun itti dubbatu mul'ata tuun itti argisiisu argina. Mul'ati inni arge sun yaabbannoo bantii waaqaa keessaa gadi diriirfamu argina. Yaabbannoon nama biraa yoo namaaf ka'ame namaaf irkifama. Waaqayyo biraa gaafa namaaf ka'amu garuu yaabbannoon namaaf diriirfama. Waaqayyos gararraasaa dhaabatee ture jedha. Yaabbannoon Waaqayyo biraa namaaf kennamu amansiisaadha. Waaqayyotu gararraasaa jira. Waaqayyotu harkaan qabee jira. Namni dhiibee kuffisuu hin danda'u. Si'a tokko nuyi waa'ee jireenya keenyaa gaafa laalu jireenyi keenya nama harka waan jiru nutti fakkaata. Jireenyi keenya yookaan seexan harka waan jiru nutti fakkaata. Akkas jedhu namoonni anaan diinni seexanni fuula koo dura waan jiru waan beekuuf na lolaa na qoraa jennee dubbanna. Waaqayyo garuu isa fuula keenya dura jiru nama biraatti hin agarsiifnu. Uniyyuu hin beennu. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Isa Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaan argine gurri namaan dhageenye jedha. Waaqayyo waan addaa qopheesse jira jechuudha siif. Kan namni hin argin, kan namni hin dhaga'in. Seexanni waan nuuf kaa'amee jiru sana beeka yoo ta'e nuti itti hime jechuudha. Information nurraa fudhate jechuudha. Yeroo sagalee Waaqayyoo keessa dubbiftan waa'ee Addaamiif Hewaan isaantu itti hime malee seexanni waa'ee isaanii raawwatee hin beeku. Seexanni uumama sammuun isaa murtaa'aadha, dandeettiin isaa murtaa'aadha, fageessee arguu hin danda'u. Kan dandeettiin isaa murtoofne, kan ilaalchi isaa murtoofne, kan beekumsi isaa murtoofne Waaqayyo qofaadha. Warri teoloojiyaan akkas jedhu. Waaqayyo omniscientidha jedhu. Kana jechuun Waaqayyo beekumsa hundumaa qabachuudha. Waan bor ta'u, waan har'a ta'u beekachuudha. Waan gara fuulduraatti ta'u beekachuudha. Buusaan barootaa isaan to'atama. Waaqayyo waaqa waan hundumaa beekuudha. Kanaaf Waaqayyo isa nuuf yaade isuma beekachuudha. Inni Waaqayyo nuuf yaade harka isaa keessa jira. Inni Waaqayyo Yaaqoobiif yaade harka Waaqayyoo keessa ture. Yaabbannoon sun namni dhiibee jigsuu hin danda'u. Esaawun Yaaqoobiin ari'achuu danda'a. Garuu isa Yaaqoobiif qophaa'e sana jalaa fudhachuu hin danda'u. Eeboon Esaawuu Yaaqoob irratti qaramuu danda'a. Garuu ari'ee qabuu hin danda'u. Waaqayyo nama isaaf isa qopheesse namuma isaaf kenna. Waaqayyo akkasittiin jedhe yaa Yaaqoob hin sodaatin karaa ati adeemtu kanatti anan si wajjin jira jedhe. Inni ati ilaalaa jirtu dukkana. Haalli naannoo kee buufatee jiru dukkana. Garuu haala dukkana garasitti an waanan si qopheessen qaba ittiin jedhe Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo akkas jedhe si wajjin nan ta'a karaa kee kanatti oomaan taatu ittiin jedhe.
waaqayyo kana dubbateen ibne sagaleen baay'ee isinitti tolu boqonnaa 28 lakkoofsa 15 sanarraa gaafa dubbiftan akkas jedha ilaa akkasittiin jedha waaqayyo waanan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee singatutti jedhe waaqayyo na waan namatti dubbata namaaf raawwata malee nama hingatu egaa walumaa galatti har'a kan ilaallu qabxii kana lamaan waaqayyo akkas jedha har'asiin nama sagalee kana dhageessuun waaqayyo waaqan siibana jedha sinama nama ani gatameera jettuuf waaqayyo waaqan siibana jedha waaqan siibana haali sigatuu danda'a haali siyaasaa sigatuu danda'a haali naannoo kee sigatuu danda'a waaqayyo garuu waaqni Ishmaa'eeliin kaas siin kaasa burqaaraan qaba siin jedha waaqayyo waaqa nama kaasudha waaqayyo isa ari'atamaa jiraachuu dandeessa biyya biraa keessatti biyya kee irraa adda baate iddoo garaa garaatti ari'atamuu dandeessa tarii maqaa kee dhoksitee ofii kee dhoksitee jiraachuu dandeessa waaqayyo akkasiin jedha aan waanan sitti dubbadhe siifan raawwadha malee singatu jedha waaqayyo jireenyi kee kun akka inni kanaan xumuramu hin ayyamu waaqayyo si wajjiniin jira amantiin kee waaqayyo irratti ta'u waaqayyoonin kadhadha waaqarratti lafarratti aboo guutuu kan qabdu sagaleen kee jiraataa kan ta'e sagaleen kee bantii waaqaaf lafaa kana si'a tokkicha kan uume jiraataa barabaraa abbaa barabaraa hangafa nagaa Yesuus Kiristoos amma immoo sin kadhadha namoonni sagalee kana dhaga'an lafa jiranitti akka isaan tuqaman hin barbaada sagaleen kee nama tuqa nama fayyisa yaa waaqayyo ani gatameera nama jedhu dhukkuba keessa jiraate haala garaa garaa keessa jiraate ani gatameera nama jedhu abbaan haadhaan lammiidhaan haala garaa garaatiin gatameera nama jedhu akka ati kaaftuun barbaada sagaleen kee nama kaasa sagaleen kee burqaa haaraa qaba sagaleen kee jireenya haaraa qaba sagaleen kee jireenya namaa haaressa yaa waaqayyo gooftaa maccaa waaqa Yaaqoob sin kadhadha Yaaqoobiin barbaacha inni dhatte lafa sanatti lafa onaa Bersaabaatti lafa inni gatametti lafa inni haadharraa abbaarraa adda ba'ee jiraatetti lafa manna abbaa isaatti cufametti bantii waaqaa banteef yaa waaqayyo lafa aatisaa mana cufattee raftetti ati garuu bantii waaqaa bante si biraa waaqni gaafa hundumaa banamaadha yaa waaqayyo nama ari'atamaa jiruuf bantiin waaqaa akka inni banamu barbaada waaqni yeroo banamu namni in ka'a ari'atamuu jalaa ba'a seenaa jireenya isaatu haara'a sagalee keen jajjabaata waaqayyo inni Yaaqoobiif maqaa isaa jijjiirte gaaf tokko nama du'atti dhiyaate nama dhagaa boraafate har'as yaa waaqayyo gooftaa fafa jireenya saba sagalee kee dhaga'aa jiru kanarraa akkati kaaftu waan isaan ari'atu jalaa akkati isaan golgitu hafuura keen akkati isaan golgitu tarii beela ta'uu danda'a kan isaan ari'atu tarii haala garaa garaa ta'uu danda'a kan isaan ari'atu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin namni ari'atamu jala akka inni ba'u sin kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin fedha keef jaalala kee haa ta'u yaa waaqayyo ati amanamaadha kadhadhaa isiniif kennama barbaadaa in argattu balbalas rukutaa isiniif banama jedhe saba kanaaf fuula kee dura dhaabadheen jira yaa waaqayyo saba kanaaf ulaa bantii waaqaa bani kana waan gootuuf kadhannaa keenya waan dhageesse galanni bara baraan siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos ameen. dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa ittaan suudhaan immoo gaaffiif deebii faarfataa kabaa fidoo waliin goonetan isin ceesisa. Adeemsaan lafa wanaatiif onni koo dadhabee muukeen dukkana halkanii keessatti iji koo waaqayyoon argeen okoon adagachiiseen bareedinni fuula isaarraa dhagaadhuma boraafadhee tane lafa waaqarraa laala haleluuyaa lafa onarratti hin argeen iddooma tokkon jirreetti
Faarfataa kabaa fidoo har'as gara reediyoo warra wangeelaatti baga nagaan nu deebite. Ameen baga nagaan nu eeddani. Torbee darbee dhuga ba'iinsa jireenya kee keessatti agarte shaakaltee nu hirtee dhaggeeffattootni keenya baay'ee itti gammaduu isaanii karaa garaagaraa nu beeksisaa jiru. Dhugumaan kana keessatti harka Waaqayyoo fi yaada Waaqayyoo isa gadi fagootu mul'ata. Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Meegaa gara gaaffiif deebii keenyaatti deebinaa kaba. Lafa qonnaa keessatti atuutii dadhabdee ciisaa jirtu Waaqayyoo mul'ata guddaa ulaa waaqarraa banamee akka Waaqayyoo mul'ata sitti agarsiisee nutti himtee achumarraan kaatee faarfannaa tokko akka faarfattee ayyaanni kee duwwaan nagaa kan jedhu faarfannaa sana dhageenyee akka nu dhageessisteen turre kan gargar baan. Mee achirraa kaasnee itti fufnaa isa booda akkuma sanaan gara tajaajilaatti ceete moo maaltu ta'e mee natti himee kabasa booda? Yaa mul'ata sana akkuma argeen faarfannaa sana dhagayeera. Faarfannaa mul'ata sun faarfannaa jijjiirameera. Eeyyee. Faarfannaa qooqatti jijjiiramee dhufe mul'ata sagaleen sun hafee sagaleen akkuma foon ta'e waaqarraa Kiristoosiin ta'e sagaleen arge macaa qulqulluurraa mul'ata arge suni faarfannaa ta'e qooqa keessa dhokatee dhufee akkan achi ol deebisuuf ta'e ayyaanni kee nagaa jedhee ayyaanni koo si ga'a jedheen sanaanii Phaawulosiin humni koo dadhabaa keessaan hojjetaa jedheeni malee dhukkuba sana keessaan buqqifne ani immoo isan jireenya koo wajjin wal bira qabee baay'inatti dhaga'amee ana sillim jedhu ani qooqa haaraa sagalee koo fakkaatu dhaga'e ammoo mul'ata sanatti taane anuma garuu arrafaan jira sagaleen waaqarraa dhagaa qooqa sagalee koo fakkaata qooqa haaraadhaan faarfatama faarfannaa kana dur dhaga'eera alaa ta'een galeeni abbayee koo gaafadhu hojii wangeelaa faarfannaa akkasii jira alaa naannoo lafa deemtee hojjettutti hojii wangeelaatti hojjettutti waldaa keessaa faarfattoonni faarfattoota jiru dhageessee ta'een gaafadhee ani waldaa keenya keessaan dhageenye jedheenii gaafadhee gaafan jiru laan faarfannaa kana takkumaan dhageenye mee jedhinaan jedhee gaafan faarfadhee jedhuun dhageenye ani faarfannaan kun haaraadha si laalalaatayyuu ergaan isaa naan jedhe. Tole. Abbaan koo. Tole. Phaawulos dhukkuba isa kadhate dhukkuba isa keessaatiif akka inni fayyisuuf kadhate isan arge. Ani mul'ataanii dhukkubi kun akka baay'ee waraana ture akka ergaa seexanaa jira achirraa ergasii yoo dhaqee dubbifadhu. An garuu waa'ee dhukkuba sana akkatti na buqqiftuun barbaada jedhee al sadii kadhate jedha. Al sadanuu Waaqayyo deebii tokkicha kenneefi innis maal jedhaa ayyaanni koo si ga'a humni koo dadhabaa keessaan hojjeta jedheen al sadii deebiseefi kana booddee Phaawulosis hin fudhate jechaadha akka inni dhukkuba dadhabbii sanaan baatee akka inni Waaqayyoof hojii hojjetuuf. Ani immoo akkamittiin hojjedha afaan dhukkubi koo dubbachuudha. Kanaaf faarfachuudhaa fi lallabuudhaa fi kadhachuudhaa fi hin danda'u. Hojii Waaqayyoo maaliin hojjetama laata jedheen baay'ee yaadaatu ture. Garuu Waaqayyoo geengummaa kootiin hojjete faarfannaa akkam faarfadhuuf afaan koo hiike. Kana booddee faarfannaa sana dhaga'ee galee abbaa gaafadhee abbaan koo faarfannaan kun haaraa akka ta'e waaqarraa akka dhufe naa mirkaneessan. Anis dhaga'eera garuu wanta akka diidaa dur dhaga'ee ammas deebi'ee akka wanta dhaga'eetti fakkaate garuu waa faarfannichi haaraadha. Abbaan kun mirkaneessanii macaa qulqulluu keessaa qoradheen dubbifachuutti ka'ee ergasii booda faarfannaan kan biraan dhufuutti ka'an waloo faana laga bunaa naqu laga bunaa hojjedhee buna jala hin hojjedhu lafa maasii dhaqu hundumaatti dhufa faarfannaan laga boneettis hin dhufa iddoon filu yommuu irraa furriba keessan dhufa yeroo waldaa dhaqu hin dhufa. Faarfannoota haaraa dhufa. Haaraa dhufa itti fufee. Faarfannaan kanatti taanee dhaga'ee laga bunaan dhaga'e burumtaasaa gooftaan akeeka qaba jedha jireenya namaaf kottaa itti gugannaa barii ganamaa'edha. Faarfannaan kun kirrima tokkoffaarra jira utuun remix hin goone sanii inni dhiyoo kana siin faarfachiiftan remix diidha VCD irratti ba'ee waan jiruuf remix dii ta'ee garuu faarfannaa tokkoffaa jalqaba gurri koo dhaga'e keessa ayyaanni kee waan nagaadha. Isaan volume 1 irraa poosterii wantoonni irra jira tooppikii kaasitii koo tokkoffaati inni sun. Ayyaanni kee waan nagaa.
yachi kee jiranii faarfannaa amma jedhesi hundi isaanii kontentiin faarfannoonni lakkoofsa tokkoffaa jiran suni wal faana dhufanii bara tokko keessa lafa hojiitti lafa hirriba kootti waldaa keessatti iddoo hundumaatti dhufu ergasii ka'ee na irraanfachiisuudhaaf yaaddoo kana irraanfachiisuudhaaf wanta hiriyoota koo biraa deebi'e wanta na irraanfachiisuudhaaf ergaa ciccimaatu naa dhufatu ture ittiin waaqayyoon na waamuudhaaf. Amma faarfannootati eddasiiti faarfattu kun hundumti isaa waaqarraati akkuma kanatti sii kennameetu faarfattamoo darbeeti gaafa. Darbee miti ammayyuu faarfannaan yeroon macaafa qulqulluu dubbifadhu yeroon waldaa keessatti taa'ee lallaba dhaggeeffadhu yeroon kadhadhu jilbeenfadhe yeroon karaa kora deemu faarfannaa haaraa gurri koo hin dhaga'a akkuma gaafasii. Akkuma gaafa lafa qonnaa. Eegasii yookaan amma kennaa waaqarraa sii kenname kana fuutee gara waldaa kiristaanaa deemte waldaan aluma tokkichaan simatte moo adeemsa keessa yeroo kana gara waldaatti geessitu moo rakkoon si mudatee jira? Lakki waldaan na simanne waldaanii na beeku seenaa koo beeku kan yuunivarsiitii galee. Akan kolleejjii meeqa seenee ba'ee akkan beeksisa meeqa dorgomee kufee akka afaanii koo giingee ta'ee hawaasa gidduutti akkan isolated maa jedhama hawaasa keessatti akkan gatame gadaantummaan natti dhaga'ame beeku kanaaf yeroon faarfannaa hoduun koo dhaga'ame kabaan faarfannaa dhaga'a faarfannaa barreessadhame. Haasaamee warri waldaa keessa faarfatanii waayiriin jiru isaan dhufanii ana bukkeedha dhossanii fudhatu shaakalsiiseen kennaafi gaafa isaan oduun kun dhaga'ameedhu jaarsolii bira ga'ee jaarsolii waa'ee koo maanguddoonni waldaa waa'ee koo faarfattoota biraa qulqulleeffachuuf gaafa isaan gaafatanii faarfattoonni itti himani. Kana booddee amanuu dadhabani. Akkamittiin namni kun nama dandeeyyuu dubbatu miti nagaa nama gaafachuuf iyyuu hin danda'u. Rakkoo kanarraan kan ka'e iyyuu yuunivarsiitii irraa ari'ameera kolleejjii garaagaraa irraa hojii dhabee manatti deebi'ee akkamittiin faarfachuu danda'a akkamittiin isin shaakalsiisuu danda'a iyyuu jedhamee gaafa haasa'amu akkas miti inni yeroo dubbatu dhuguma ammayyuu giingeedha garuu yeroo faarfatu hiikamaan afaansaa. Faarfannaan faarfatamu faarfannaan ergaa ciccimaa qabuudha jedhanii gaafa itti himanii na waamanii na haasofsiisanii gaafadhanii akka itti waldaatti faarfattoota si daballee si faarfachiifnu hin qabnu waldaan sabni amantoonni waa'ee kee beeku waan ta'eef waa'ee kee dhiphatu waa'ee kee yaadu itti qoramu kanaaf itti yaadnee kadhannee. Afaanni kee guutummaatti amma hiikamutti obsiidha naani dhiisee faarfattoota duwwaadhaan faarfannaa kenneef akka waggaa tokko lamaa kana. Booda ayyaanni ayyaana faasikaa jira fakkaata gaafa sanaa ayyaana irratti qophii guddaa ture waldaa keessatti qophii guddaa jiraati faarfannaa ayyaana faasikaa qabdaa jedhee gaafannaani. Kan hundumaayyuu qabaa dhalootayyuu qabaa kan hundumaayyuu qabaa jedheen faarfattootaaf kenneefi naani faarfattoonni maal taa'ee wajjin faarfannee jaarsolii hojjetanii jaarsoliin na waamanii fatanaa naa kennan qormaata naa kennani. Wannoo isaanii gidduutti walgahii isaanii gumii isaanii gidduutti akka faarfadhuuf. Teellaan faarfatte jechutti. Kana booddee dhaabadheen faarfannaa lama akkasumattiin afaanumaan faarfadhee fixee. Ajaa'ibsiifatan inni kaan hin bu'anii inni kaan dhaggeeffachuu dadhabee baay'ee itti dhaga'ame gadi ba'ee kana booddee dhiifamnu godhii nuyi kana hin hubanne yaan jedhanii amma faarfattootatti akka itti shaakaltu si goona garuu akka amantoonni si agarree fi waa'ee kee yaadanii itti dhiphannee fi dudduuba dhaabatee faarfattaa isaanii. Faarfattoonni dubara dhaabadhee utuman faarfadhu gidduudha namni tokko shaakaluu utuman shaakala irratti eeggatu hin ba'ini
shaakala akka itti nu dhaabanii tartaan dhaabanii faarfannu hojjaan koo immoo gabaabaadha isaan keessaan xinnoodha isaan gurguddoota fi namni tokko diidaa dhufee ayyaana irratti faarfattoota keenya ilaaluu dhufee akkaataa nuti shaakallu faarfannaa isa baay'ee ajaa'ibsiifatee sagalee dhaga'ee dhufee dhaabbannaa keenya nu qajeeshuudhaa fi nu gaafatee dhufee gaafa qajeeshuuf jedhu ani hojjaa kootiini achi asin ba'e. Hojjaan kootiinnoodha. Fuulduratti gaafa baheedhu itti mani akka akkasii jira mucaan kun amantoonni nutu beeku waa'ee isaatti qoramu malee faarfannaa dhaggeeffatanii isa yaadu isa waa'ee isaatti mul'ate itti qoramu akka isaa itti qoramnee fi akka goone jedhanii itti mani yeroo sana waa'een dubbiin hafuuraa maanguddoota keenyaaf hin galle loldoota gidduutti lolli ka'ee jira waa'ee jijjiirama sochii hafuuraa irratti maanguddoota adda addaa dargaggoonni dubbii jira. Hin galleef waan ta'eef akka ittiin goone jedhanii itti himnaani namni suni nama hoosteelaa dhufe gimbii hoosteela ta'a Indaaloo jedhama akkamitti kana kennaa waaqayyooti namni kuni Musee waldaa kanaa jechuudha Musee saba kanaa jechuudha waaqayyoo Musee utuu afaan isaa hidhamaa ta'e beeku waamee saba amma kana baay'eetu kan geggeessuuf itti kenne. Kanaaf waaqayyo wallaalaa miti beekaadha wanta inni waameef kuni ayyaana guddaadha inni ayyaanumtanii Musee keessanii Musee waldaa kanaati mucaan kun jedhee amansiisee amantootatti simuu hin dandeenyaa jedhee gaaffis hin gaafatamuuf jedhee akkuma hojjaa kootti dhaabe kana booddee ba'anii ayyaana irratti hojii guddaan hojjetamee sagaleen koo kan dha'u qaba dha'u jechuun faarfattoota narkaa fuudhanii ani immoo kophaa koo faarfadhu jira akkuma faarfannaan riitimii isaatiin naa kennametti ni dhiyeesse. Sagaleen koo baay'ee argama kophaasa. Kanaaf amantoonni kaka'anii dhaabatu baay'ee dhaabatanii wajjin faarfatanii inni kan inni ajaa'ibsiifatee boo'anii kana booddee torbee isaatti yookaan kudha isaatti kan kophaa faarfadhuu fi gaaffiin dhiyaate maanguddootatti. Amantoota gubbaadha. Jechumaani amantoonni jaarsoliin gaafatanii kophaa faarfachuu hin dandeessaa sabni baay'ee gammadee gaddaa ati kophaa faarfachuu hin dandeessaa amantoota faarfattoota keessa gugattee yoo faarfatte malee kophaa kee afaan kee kun siiqamee faarfachuu hin dandeessaa gaafa jedhanii lakkee ani yoon faarfadhu hiikamaadha yeroon dubbadhu rakkoon koo malee jedheeni gaafa itti dubbadhu. Kana booddee na ayyamanii ayyaana dubartootaatu waldaa keenya keessatti gaggeeffama. Achirratti namni tokko margaa jedhama buleessi koo ilmaa wasiilaniiti akkoordiyoonii nana gargaara akkoordiyooniidhaanii an kophaa koon bahee faarfadhee gaafa sanaa kennaa hafuuraa namni qaban kennaa raajii mul'ataa namni qaban waa'ee waldaa keenya keessa jiru garuu lolli sababii jiruu fi hin ayyamamu kophaa koo gaafa bahee faarfadhu seexanni iyyuutti ka'e karaa. Booddee jaarsoliin na dhaabsuudhaaf achi ba'anii garuu sababiinsa jabeekamee waan jiruu fi warra seexanni irraa iyyuu qabuutti ka'anii anaan dhufanii iddoo faarfadhutti dhaabii naan jedhanii egaa gidduutti tasgabbeessee itti fufee gaafa itti fufee faarfadhu warri kaan immoo ala nagaa seexanaa utuu hin ta'in warri kaan mul'ata akka jiru immoo afaan haaraafa qaban dubbachuutti ka'anii mucaan tokko alamee dhamti iddoo aarsaatti chebbaatee raajii dubbatte gaafa sana. Tole. Achumaan na dhaabsisanii ergasii booddee kan faarfannee fi ergasii booddee waldaan sababii jijjiirama addaa argee fi siistemii durii waaqeffannu irraa adda waan ta'eef gaafa sana na dhaabsisan lammaffaa akkan ittiin fufneef. Kaba hin yaadataa faarfannaa yeroo sanaa. Na yaadadha faarfannaan faarfadhe kun kirrii koo arfaffaarra jira. Kirrii koo lammaffaarra jira. Kirrii koo lammaffaarra jira. Maal jedha? Maalidha
Ana nama arraba ginge esana wamte akamuseda anana deba idojike wana padafte famalanjeda atogoftada ginges connecto bekas wallalas kitet connectu jamadab nafaf akeka kabda jirenya namaf wangari ada Jamadab nafaf akeka kabda jirenya namaaf wangari ada. Hedeme farfanna karana kenna yosana karana farfanne. Dhaggeeffattoota keenya dhuga ba'iinsi faarfataa kabaafidoo kana duwwaa miti kutaa isattaanu torbee qabannee dhiyaanna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin